Sooressicha addunyaa keenyaa kaampaanii Apple jedhamu kan hundeessee ture qabeenya maallaqaatiin nama Biil Geetiin dorgomu ture. Namni kun umurii isaa waggaa 56tti dhukkubbii tiruutiin du'e. Dhibba du'uuf jedhu sanatti siree hospitaalaa isaarra ciisee akkas jedhe. Ani qabeenyaadhaan nama fiixee bantii lafaarra jiruun ture. Ija namoota birootti ani biyya lafaa irratti nama milkaa'aa fi gammadaan ture. Dhugaa dubbachuuf garuu ani nama akkas mara gammachuu qabuun turre. Siree hospitaalaa isaarra ciisee amma jireenyaan dabarse wayitan xiinxalu keessa kiyyatu quuqama jedha Steve Jobs dureessi fiixee milkaa'inarra ga'ee fi dilbii badhaadhummaa maare kun. Kabajaa beekamtii fi qabeenyaan ani walitti hare fuula du'aatti surraan isaanii golgolaa ta'e. Namni tokko konkolaataa kee akkasii oofuu mindeeffachuu ni dandeessa. Dhimma faayinaansii kee akkasii hordofuuf immoo nama biraa bakka buufachuu ni malta. Garuu namni kamillee dhukkuba keessii dhukkubsatee gidiraa kee akkasii fudhatu itti dabalees immoo akkasii du'u gochuu tasayyuu hin dandeessu. Qabeenyaan yoo si jalaa bade deebitee argachuu ni dandeessa. Erga dhabamee booda wanta ati deebistee argachuu hin dandeenye tokko jira, innis lubbuu keeti. Sadarkaa jireenyaatiin bakka barbaadde ta'e sooressas ta'e hiyyeessa biyya feetes jiraadhu jireenya dhala namaa keessatti guyyaan golgaan jireenyaatti cufamu ni jira. Kanaaf namoota si wajjin jiranitti funyaan meenyaa xaxaa hin ooliin hiriyoota kees firoota kees eenyu yoo ta'u namoota daandii kee bifa siif ta'an hunda jaaladhu. Sa'aatii harkaa qarshii 500 bitamus ta'ee kan qarshii 5,000 bitamu yerooma tokkicha lakkaa'u konkolaataan qarshii miliyoona 3 bitamus ta'ee kan qarshii miliyoona 30 bitamu daandiima wal fakkaataa irra imalu bakkuma tokkichas ga'anii dhaabatu. Manni kaarimeetirii 100 ta'ee kaarimeetirii 1,000 du'a kophaa kee duuturraa si baraaruu hin danda'an. Gammachuu dhugaan waan gaarii dalagdee nama wajjin kolfituu fi taphattu qabaachuu keessaa argama. Gammachuun dhugaan namoonni ati bu'aa taateef wayita isaan gammadan argitee eebba isaaniitiin faayamu keessaa argama. Hunda caala ijoolleen kee garmalee maallaqa sassaabuu irratti akka xiyyeeffatan hin gorsiin. Maallaqa sassaabuu irratti akka xiyyeeffatan barsiifta taanaan guyyaa kaayyoon isaanii galma ga'uu dhabe dhiphina hamaatti seenu. Fayyaan isaaniillee gaaga'amuu mala. Kanaaf galmi kee jalqabaa ijoolleen kee jireenya qabanitti gammadoo akka ta'an daandii agarsiisuu haa ta'u. Itti dabalees ijoolleen kee meeshaa argatan gatii isaatiin utuu hin ta'in faayidaa inni kennuun akka madaalanitti himi jechuun ergaa isaa goolaba. Badhaadhaa fi ogeessi dachee kanaa kan ture Steve Jobs. Waa yeroo keessan qaalii irraa qooddanii jaalattanii na hordoftaniif galatoomaa Giddoo Baayogiraafiidha.